Jira jirtu maatiin qubee tech present. Barnoonni Android keenya akkuma itti fufee jira. Torban darbe keessa waa'ee Android views and layout jedhu jalatti linear layout, relative layout maal akka ta'an ilaallee jira. Arramoo dynamic content kan qabatu ListView wajjin ilaalla. Kanaaf akkuma barame Android Studio keenya banannee new project jennee projectii haaraa create goonaa jechuudha. Projectii haaraa empty activity filannee next jenna. Maqaa projectii keenyaa kenninaa fi galmee jedheen maqaa kennaaf package location fi language kunneen setup akkuma jiranitti ta'anitti finish jedheen projectii haaraa create godhaa jechuudha. So kanaaf Android Studio onko banaa jira. Tol Android Studio onko load godhee fixeera amma. Akka argaa jirtanitti main activity keenya banamee jira. Main activity XML file main XML kan jettu kana banamee jira. Default maqaa isaaniidha hin jijjiirrani. Kanaafi maal gochuudha amma akka suura argaa jirtan kanatti ListView jechuun listii kan itti qabannu rawu tokkorra maqaa fakkeenya maqaaf bilbila goonee qabachuu dandeenya yookaan immoo complex gochuu barbaanne maqaa bilbila suura itti dabaluu dandeenya. Kanaaf haala lamaan hojjechuu dandeenya. Tokko simple ListView dha. Simple ListView maal qabata? Default dhaan by default stringi tokko qabata jechuudha. Rawu tokkorra stringi tokko qabata. Maqaas jedhi bilbilas jedhi. Kun immoo complex ListView dha. Custom jechuudha. Custom ListView jedhama. Kanaaf simple ListView irraa yoo jalqabnee ilaalle simple ListView hojjechuudhaaf fakkeenyaaf main activity keenya keessa dhufne XML isaa keessa seenne ListView keenya yoo define goone akkasitti ListView width ishee match parent goona. Match parent gara dargaatti match parent goona. Irraa gadee wrap the content achi booda ID kenninee fi ID ListView jennee kenninaa fi ID ishee asirratti akka argaa jirtan diimaa ibsaa jira. Sababni isaas parentiin and ListView kana configure hin taane constraint layout dha. Linear layout kan as keessa kaa'uudhaa fi dimensionii garaagaraadhaan fagina isaa define gochuu qabna. Amma kana gochuurra linear layout itti jijjiirree orientation isaa vertically godhannee xumurraa jechuudha. Orientation vertical warra commenti kana balleessuu dandeenya akka jiranitti hin barbaachisanii. ListView keenya hojjetannee jechuudha. Main activity keessa dhufne maal goona? ListView keenya call goonee asitti itti fayyadamnaa jechuudha. ListView find view by ID r yookaan resource.id maqaan isaas ListView ID nan kenneefi Kama maalti nu barbaachisaa ListView keenya erga call goone adapteridha. Adapterii jechuun listiin keenya akka view akka agarsiisutti yoo ta'e data source nu barbaachisaa. Kanaaf adapteriin data source keenyaaf ListView keenya gidduu galee communicationii kan nu gargaaru jechuudha. Default dhaan fakkeenyaaf arraylist kan jedhamu jira. Arraylist type isaa string kenninee fi arraylist keenya kana new arraylist jennee yoo define goone ni dandeenya jechuudha.
Tolega adapterii keenyaaf ListView keenya erga walitti hine test goone laalla run goone asirratti icon diimtuu kan akka argitanitti journey motion jedhamti click godhen emulatorii ko banadhaa jechuudha Nexus 5 fi kana dura install godhen jira banaa jirti. Okay, akkamitti Android run goonaan jedhuu fi video dedicated video tokko hojjechuu barbaachisa. Sababiin isaas Android application keenya run gochuudhaaf optionii baay'ee jira. Default AVD kun jira. Real device irrattis run gochuu dandeenya waan ta'eef video salphaa ishee tokkoon isiniif hojjedha. Tole emulatoring ko baneera run gochuudhaafi. Alright, what is this? Okay, asitti run jedha jechuudha. Run gaafan godhuuf jedhu diimaa ibsaa jira asitti maal jedha? Nexus 5 minimum SDK keenya 21 dha. Device keenya immoo 90 dha jechaadha. Warning akkasii yoo isinitti dhufe Gradle script an jettu kana jala seentanii build.gradle module isheetu kana banattanii ishee kana minimum SDK keenya gara 19 tti jijjiiruu qabna. Sababiin isaas device keenya Nexus 5 kuni minimum SDK keessaa 19 dha. Kanaaf sync goona jechuudha asitti. Okay, erga sync ta'eeti amma sirraa'ee run gochuu dandeenya si'a kunooti click gaafan godhu run godhaa jechuudha. Tole application keenya error malee run godheera. Error 0 dha. Akka argaa jirtan kanatti galmeedha. Caalaa Abdii Tamasgen argitanii sirriitti naa hojjeteera jechuudha. Asirratti garuu maalina device godhu waan akkasii yoo static ta'e yookaan simple data gaafa fayyadamtanii minuufaa ta'uu danda'a. Asitti value like color string if drawable values warra ta'an asitti define gochuurra resource folder keessa deemne values kan jettu keessa deemne string kan jettu justi string kanarratti dhufne string array define godhanna jechuudha maqaa kennineefi maqaa jechuu dandeenya. As keessatti itemoota keenya gashinaa jechuudha. Itemiin dura caalaadha akka isin argitanitti and itemiin ittaanu guutuu. Fakkeenyaaf erga akkasitti define godhannee booda maqaa ishee kana fayyadamne kana asitti query gochuu dandeenya jechuudha. Maal jenne get
get resources go dot get string array. Okay, id gashinaafi asitti id jechuun arra dot array dot maqaa isheetu kana galchineefi amma load gochuu dandeenya jechuudha. Amma warning hin qabu, sababiin isaa string definition fi koodii keenya pure koodii java keenya adda baasuudhaaf nu gargaara xml kun jechuudha. Simplify godha yoon rerun godhe no application in keenya ammasi warning malee run godheera jechuudha. Argitanii the same way the same output garuu inni kun more flexible approaching kana. Okay, waan akkasii error ifaa yoo qabaattan fakkeenyaaf tiippiin isinii kenna lookaat an jettu kun as jirti. Lookaatii kanarra dhuftanii view godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf error yoo qabaattanii warning yoo qabaattanii asitti trace gochuu dandeessu jechuudha. Argitanii ammanii kun kan emulator warning dha malee koodii irratti rakkoo hin qabu jechuudha. Asirratti kun kan emulator dha. Okay, kanaafi amma maal hojjenneerra simple list view. Okay, simple list view ishee kan simple dhaan kun complex gochuudhaaf caalaa jalatti bilbila isaatti dabaluudhaaf immoo adapterii custom ta'e yookaan kan ofii keenya define goonuu nu barbaachisaa jechuudha. Tole kutaan itti aanu immoo akka kanaatti hojjechuu yaallaa jechuudha. Akka kanaatti hojjechuudhaafi galmee where is galmee? Okay, note. Rawuu ishee kanarratti define gochuu qabna jechuudha. Rawuun keenya maal qabata? Maqaa fi bilbila qabata. Kanaafi dhufnee asitti resource kana jalatti layout haaraa define godhanna jechuudha. Layout irratti click goone new layout resource file jenne asitti maqaa kennaa fi list row yoon jedhe row. Okay, gaafan jedhu akkanatti create gaafa naa godhu gara koodiitti deemanii drop down dhaan badaa hojjechuun jaalladhu. Kanas linear layouting godhe. Okay, linear layouting godhe orientation ishee vertical godha. Vertically godhe akkasirratti argaa jirtanitti maaliin qaba? Maqaan qaba, bilbilan qaba. Okay, maqaa fi bilbila jechuudha. Text view match parenting godha maqaa ishee kana. Height ishee immoo wrap content dha. Sababni isaas jalarraa bakki bilbilaa jira waan ta'eef id bakka maqaa jedhu kun immoo text view width match parent wrap content id keenya id of bakka bilbilaa. Okay, bakka bilbilaa kanatti qabadheen jira jechuudha. Amma gaa layoutiin keenya isheen kun rawuu tokko taate jechuudha. Isheen kun rawuu tokko taate define taate. Okay, erga ishee kana define goone main activity keenya keessa maalti jira? As jala bataniin pilaasii qabdu tokko jirti kanumadha. Okay, kanaaf list view kana jalatti butaniin kaa'a yookaan qabduun kun wrap content dha. Size ishee id ida'uu haa taatu. Text ishee maalidha? Asumatti itti kenna. Basically asitti gaafa kennu warning agarsiisaa jira. Asitti kennuurraa akkuma sila siniin jedhe at string add as jala dhufne stringii keessatti maqaa laannaaf jechuudha. Asitti string add plus sign kanan itti godha.
asirratti warningii kanarraa balleessaa jechuudha. Okay, erga akkas goonee booda maaltu nu hafe gara koodii keenyaatti dhufna. Gara koodii keenyaatti dhufne kuni ammaaf nu barbaachisu, kuni ammaafi comment goona yookaan immoo balleessuu dandeenya. ListView keenya erga call godhannee amma custom adapterii nu barbaachisaa jechuudha. Okay, custom adapterii fakkeenyaafi asitti dhufne new class jenna. New class, classiin keenya maqaan isaa okay, my adapter jedhu. Adapteriin keenya extends, kan inni extend godhu array adapter ta'a. Array adapteriin keenya constructorii qaba. Kanneen keessaa waan inni override godhu galchinaa fi ammaaf ishee kana galchinee ilaalla. Alright. Okay. Okay. Kanaafi wisely gaafa ta'u kilaasii fakkeenyaaf kan maqaan mu qabatu kilaasii yoo amma fakkeenyaaf contact jedhamu contact kilaasii uumneetu private name maqaa ta'u phone asitti erga define goone private string string akka erga define goone fakkeenyaaf constructorii kanaadhaan gaafa set goonu public constructorii kanaani string name string phone akka define gooneeti. Okay, addatti this name is equal to name, this phone is equal to the coming phone. Akkatti define erga godhanne asirratti get if set method harkaan hojjechuu dandeessu yookaan immoo right click gootanii generate gootu setter and getter jenna. Getterii qobaan barbaada lamaan isaanii fi akkatti ergan hojjedhee booda okay asitti this could be final jechara static fine this akkanumatti dhiisa. Alright, now ergan akkasitti my adapterii define godhe adapteriin ko type insa contact type ta'a. Okay, contact type ta'a jechuudha. Kanaaf asirratti gaafani list view dhaaf adapterii kennu my adapter equal to new my adapter. Okay, maalin kennaafi contextii barbaachisa kan kilaasii kanaan kennaafi data na barbaachisa resource kanaafi amma contact jedha koy contact data kanaafi achi booda ListView keenya dot set adapter my adapter erga kennineefi contactitti kana define goona. Contacting kun eessaa dhufti arraylistidha. Arraylist of type contact, type ishee contactii kan ta'e contact equal to new arraylist empty haa ta'u maafi. Okay, contacting kun egaa kilaasii waan ta'eef karaa kana set gochuu dandeenya jechuudha. Warra kana karaa contactii kana asiin akkam goona contact 1 or contact 1 equal to new ishee kana data jedhu data contact 1 new contact equal to maqaan gashaa caalaa asitti immoo bilbila 9 maal erga galee booda ammas contactii lammaffaa contact 2 I can say new contact. Okay, new contact tola 9 or something. Contact 3 new contact maka abdi bilbila 9 something. All right, garu mind you
kontaaktii akkasitti taa'atu hin taane kontaaktiin keessan yookaan daatabeezii irra seef ta'a. Sababiin isaas permanently seef ta'a waan ta'eef hard coded miti daatabeezii update godha waan ta'eef. Okay, kanaafi erga kontaaktii goone kana data keenya kana arraylistitti data.add contact waan isa duraa goona gashinaafi data keenyatti daballa add contact isa lammataatti goona arraylistii keenya achi data okay dot add contact 3 which contain abdii jechuudha. Amma daataan keenya set ta'eera. Adapterii keenya keessatti rakkoon uumame maalidha? Asitti resource integer dheeraayyuuti. Kanaaf ishee kana integerii dhiiseetan ishee kana parameterii godheen dabarsu waan asirratti maalin barbaada? arraylist. Okay, arraylistiin keenya contact type ta'e contacts jedhen asitti contactii keenya super class idhaaf dabarsaa jechuudha. Okay, amma warning hin qabne done. Okay, egaa amma asitti hojjechuudhaaf data keenya ergineerra galchinee arraylistitti goonee ergineerra adapterii keenya fuunee ListView hiineerra maalti nu hafe layout hojjechuudha. Metodoonni jiru fakkeenyaaf override metodoota kana get view kun jirti tokkoffaa importantiidha isheen kun maal akka isheen taate wajjin ilaalla. Inni kaan immoo ammaaf gaadha actually yoo barbaannetti dabaluu dandeenya get id get hedduu jiru. Okay, itti dhaan override amma gaa layout ishee kana ishee listii kana rawuu kana ishee kana fuunee asitti compile goonaa jechuudha. Okay, fakkeenyaaf inni kuni view isa dhufudha yookaan current converteridha. Converter view keenyadha. Yoo inni qullaa ta'e or if converter is equal to null yoo ta'e irra deebinee define gochuu qabna jechuudha. Okay, converter is equal to converter is equivalent with layout inflator dot from okay from parent dot get context. Parent jechuun asirra jirti view groupii kanadha. Parent jechuun list view keenya kan baatee jiru jechuudha. Okay, akkas gooneeti dot inflate jechuun layout XML kana gara koodii keenyaatti nuufi fida jechuudha. Inflate parameterii meeqa qabna? Tokkoffaa resource dha arra dot layout dot raw ishee kanadha. Lammaffaan parent isaadha. Sadeeffaan immoo true false dha. Attach gochuu yookaan dhiisuu jechuudha. Parent irratti attach goona tun taane elementii keenya list irratti attach goona jechuudha. Okay, erga kana goone maalidha? Raw kanarratti maal qabna? Raw kanarratti text view maqaa fi bakka bilbilaa qabna waan ta'eef text view okay bakka maqaa yookaan maqaa kan say maqaa equal to converterii kanarra jiraachuudha gamma maqaa dot find view by id r.id dot bakka maqaadhani yeah right bakka maqaa then text view umbra font equal to converter dot find view by id r dot
Okay, tole erga akkas gooneeti amma maalti nu hafa kontaaktii kana access gochuudha jechuudha warra kana fuunee layout kanarratti display gochuudha salphaadha. Asirratti null coding keenya rakkoo exception tokkoyyuu waan hin qabaanneef amshuu kana was hin dabbalirraati akkasitti haquu dandeessu. Okay, achi booda bakka maqaa or kontaaktiin kuni achi erganne irra waan ta'eef asirratti data keenya erga send godhanne asitti dhufne data keenya erga send godhanne arraylist type da type isaa immoo contactii da. Okay, kanaafi contacts jenna. Erga akkas goone yoo barbaachise maqaa wal fakkaataa waan qabuuf contact jechuun nan danda'a. Waan akkasii gochuun natti tola personally. Ishee kana fayyadamne maqaa isheetu kan irratti .set text. Okay, textiin keenya isaa dhufti gamma contacts. Okay, contactiin amma keenya objectii sadii qaba. Sadii keessaa ishee kam kan jedhuu fi get with id at the positioning keenya gubbaarraa nu dhufti. Achi booda ishee erga arganne objectii tokko erga arganne get maqaa jechuudha, get name. Okay, kunis akkasuma phone dot set text. Okay, contacts dot get at the position of this index dot get phone. Okay, kanaafini geetii qofaa fayyadame sila achi booda maalti nu hafa converterii kana return gochuudha jechuudha super classiidhaaf. Okay, right, kun amma erga ta'eeti okay, kana unwanted kana balleessuu dandeessu. Contacting keenya perfectly da. Okay, kana final gochuu dandeessu jira. Is that possible? Okay, if so fine. Achi booda converterii main keenya da. Just run goone ilaalla. Rerun goone ilaalla jechuudha. Akka argaa jirtan projectiin keenya successfully nuuf deera. Dhugaa dubbachuudhaaf hin bareeda. Decoration akka kanaatti itti daddabaluu qofaadha. Fakkeenyaaf spacing as jirtu kan bilbilaa padding da. Okay, padding da. Isa immoo as dhufne rawu keenya irra dhufne font family kun I think kan kana maal fakkaatani. This one is serif sans serif jedhu. Okay, text size is going to be, let's make be submission gono sp yookaan dp. Okay, kuni achi booda text style is going to be bold. Bakka maqaa kanatti kan ammoo fudhanne bilbila keenya irratti copy goona. Garaagarummaan isaa kana 30 goone bold isheetu kanarraa kaasne padding from the start yookaan padding left jechuudha. Pixelii 20 density independent or sp goona. What just happened? When you define padding, you should probably also define padding ending. Okay, kanafi ngonash padding left jedhure atau 20 sp. Okay, amma padding start fayyadama eda. All right, okay, padding start. Akkas erga gootan immoo padding indis fayyadama eda. Padding from the end padding
I can say 0 sp or sp. Okay, warning is arrabade. Okay, kan inni kaani immoo kan batanii keenya kanaadha. Batanitti kanadha. Ishee orientation ishee layout gravity is a center or indigona natos right run going ilalla jechuudha. Okay batanii keenya padding end let it be 10 SPDP. Padding start 0 DP or SCP. Okay, actually suura kana fakkeessuuf hin dhamaa'eera. Xiqqoo maqaan keenya asirratti padding qabdi. Ishee asumatti dhufnee itti dabaluu dandeenya akka kanaatti. Ishee kana padding itti dabalasiini. Padding starting akka kana let it be 10 haa ta'u. Kan kana immoo 30 haa ta'u. Maaf hin qusadhaa. Alright, run goone ilaalla. Wow, argitanii akkatti bareedu. Okay, bataniin ko padding isheen hojjenne padding start, padding end. Okay, padding alright. Kan akkas gochuurra margining godha. Margin from end 10 SCP. Okay, margining qofa itti dabala. Kun amma akkatti bareeddeetti. Okay, amma gaama karoorri ko maalidha? Batanii ishee kana yookaan ishee kana gaafa click godhu asitti value gochuudha yookaan maqaa namaatti dabaluu jechuudha. Okay, maqaa namaatti dabaluu. Okay, kana gochuudhaaf maalti nu hafa? Okay, maalti nu hafa? Adapter kun dhumeera. Main activity keenya keessa dhufne batanii keenya call goona. Button jechuun afaan Oromoodhaanii qabduudha maqaan ishee. Qabduu find view by id arra.id id ishee maal ture? ida'uu. Okay, id.ida'uu akkasitti erga goone yeroo nu id kana click goonu yookaan qabduu kana yeroo nu cuqaasnu maqaan nu gashaa jechuudha. Set on click listener, new on click listener. Okay, achi booda gaafa kana click goonu data fudhannaa jechuudha. Asitti hojjetan warningiin as jiru kuni yookaan lambdaatti jijjiirii formatii kana gara lambdaatti represent godhudha. Kanaaf kana salphisuudhaaf karsarii keenya sirra keenye alt plus enter gaafa goonu replace jedha jechuudha. Kana booda salphaatti koodii keenya nu salphisa. Okay, maal gochuun qaba kanaafi add gochuudhaaf asitti bakka maqaaf bilbila namarraa nama harkaa fudhadhu na barbaachisaa jechuudha. Addana kanatti gubbaa kanatti. Kanaaf asirratti dhufeen dizaayinii haaraa uumaa jechuudha. Okay, asitti maal gochuun qaba? Asitti edit text bakkatti maqaa gashinu
wrap content id she edit she I name edit asitti immoo edit text match parent wrap content she asitti id edit font na warning kun maalidha missing and level provide either view level 4 okay auto hint attributed double wrap content isheen kun batanii isheen kun immoo kan ittiin submit goonudha jechuudha okay or akkas gochuudha okay an akkas gochuudha ishee kana as fidadhe achi booda kana gaafa ilaallu amma keenyaafi this is the bad design ida kuni okay sababni isaa list view tokko linear layout tokko irratti ni asii gadi daradaraa jira okay kana jijjiiruu nan danda'a actually kana warra kana list view kana qobaasheetti warra kana immoo linear layout tokko keessa gochuu nan danda'a walitti qabee jechuudha okay erga qabduu keenyatti click listenery add goone amma data keenya name edit fi font edit bakka jedhu kanaaf fuune contact list keenyatti daballaa jechuudha akkam goona contact new contact for jennu equal to new contact asirratti maal gashina data text view keenya irraa dhufe edit view jechuu koodha edit text name equal to find the view by id array.id.name edit achi booda edit font equal to find the view by id array.id.font edit erga kas goone contact keenyatti maal galchina jechuudha font.getText sheetu kana achi booda kanarrattis font.getText shee kana jechuudha maqaa fi bilbila okay diimaa ibsaa jira diimaan inni ibseef to string itti jijjiira jechaayira to string goone erga gooneeti maalti nu afe kontaaktii keenya fuune array list keenya data ishee keenya kanatti daballa data.add this contact for achi booda maalla adapter keenya update akkan of godhu goonaa jechuudha list keenya akkan refresh godhu okay my adapter dot notify on data set change shee kana gaafatti daballu of refresh of godhaa jechuudha kanaafi gaafa run goonu kenna duwwaa sagal 45 okay class sign kana gaafa tuqu argitanii dhumarratti amma sasitti dabaluu nan danda'a taadasa duwwaa sagal 95 maal plus gaafa goonu listii keenya argitanii scroll godhaa jechuudha okay
haala kana bareechanii hojjechuun hin danda'ama. Achi booda maal gochuudha barbaanna? Itemitti kana gaafa click goonu, detailii ishee baruu barbaanna. Okay? Kanaaf maal gochuu dandeenya? ListView.set on item click listener, new on item click listener goone kana lambda operation goona. Achi booda itemii kana gaafa click goonu maal takka ta'uu barbaanna? Activity kan biraa banannaa jechuudha. Okay? Ishee kana. Okay? asirratti activity banana, new activity which is empty activity akkuma sila empty activity. Okay, detail kana namni tokko gaafa detail kana intent equal to new intent from this class to detail.class gone start activity intent akkattiini goona jechuudha. As gidduutti maaltu nu barbaachisa? Intent dot put extra string value id, okay, or I can say name. Achi booda maqaa kana fuunee display goona duuba dhaqannee jechuudha activity kan biraarratti. Okay, naming keenya eessarraa argataa jirra? ListView dot get item at position, item at position dot get okay at position to string goona ergine ilaalla. As dhufne detail keessa intent equal to get intent. Okay, asirratti ishee kana relative layout display text view. I can say display find view id dot display dot set text intent dot get extra string name. Okay, amma akkasittiin asiitii itti ergine asimo receive goone jechuudha. Run godhee ilaalle refresh godha. Maqaan nuti itti dhumarratti daballe kuni irraa bada kennaaf taaddasaan kun sababiin isaa
permanent save ta'e miti waan ta'eef applicationin keenya cufamee gaafa banamu inni nu asiin add itti goonu irraa badaa jechuudha. Tole amma kan hin barbaade itti dabaluu oo barbaachises kenna duwwaa 9 akkas goone add erga goone click yeroo goonu akkanni asitti fidee display godhu barbaanna jechuudha. Okay, caalaa fidee okay maqaa ishee display gochaa jira. Maqaa detailing kuni get item view. Okay, data dot item value get position dot get name akkas goonu. Ala tole amma hojjeteera. Okay, bareedaadha baay'ee kenna. Lakkoofsa qophaa akka inni fudhatu gochuu dandeessu. Qullaa gaafa waan hanga isheef as qullaa godhe argitanii. Okay, kanas check up itti dabaluun ni danda'ama. Tola caalaa tola bilbila isaas activity kan biraatti geessuu dandeessu jechuudha. Hedduu galatooma.